Undum tikesan kopi. Makadaan otaku. Sudah kilita mi atin ako na to kopi basati kabatina kata-katam. Ujollai ni orang tahu orang ni orang ni kuma lama ni betul kau jiru kita kurani orang mau tiada sena. Ila tak kaji lah tahu kurun desa kurami. Fona ada ko. Saskif tayo man ni. Ila ni na orang berkabar. Guys, double. Oromo bukisubi ya isara. Tapi tu Allah lama kan tu salah. Nekanya mati kata. Berapa? Tapi orang dari tu kain dia berapa? Politiko Oromia. Dah matuko Oromia. Oromia. Kanino rekabu isini akaku oto kabo dabu malta echaranko kuta dana mantif malifal kokodu ilman hada toko guys donati lama alo yalmanko kutusu yalmanko hangafa Malu ormayu gudise dabarse maaf kamu jirra unda baca guys one more donut agar mamutola inna amal tu tidak jirra unda baca soda kilitami earphone nyatin pasta sete bas gabir Firan kau demaraj endra earphone ni ke Guyyaa tokko inni tokko galgala abjuu isaatiin utuma paastaa nyaatu buleetu ganama yeroo ga'u eerfoonii isaa of biraa dhabe. Guys dhabe. Dhabe banani? Bananii garuu waannaan banuu miti. Rafuuf jirta masalan sodaa qilleetaan fazzasteetta minnoo. Inture la abira fahame ka jira beta fa azadi jira Rafi baka funa da ko ada bi futu gai mali ashan ni fallo akami tashanafte soda qilleetaan guys tike zandabelta እሺ በሏቸው ሊቀጠቅጡኝ ነው ዘመድ እንደሌለኝ ያውቀዋል እሺ ምንድነው ተረጋጋ ምንድነው ቁጣቱ 2000 እኮ ነው 2000 ምን አላት ታዲያ 2000 ያው ይሞላል 2000 ማለት እኮ ለኛ ሁለት ተባባል ሳስኪኬ ዲሲ ሶዳ ቅሌታን ራቹ የራሲያይጉ thank you astuko saskike ዲሲ ሶዳ ቅሌታን እኔ ጫወታ ማለት ነው እኔ 2000 ካላመጣ በቃ አትምነኝ ካሁን በኋላ 2000 ጋይስ ጀረጀበላ ወራ በከና Oromo bukisubi ya isara injilbefama rangaira mikanya tami biya ormati karafida nanti kuda tuwa nene timing la baka mala bagusa jabata degota yartu biganto akam gogota imbi bombi binayo dandingi akaka bambi yakingan seni ni kapsovna mala zorta doku soda qilleetaan questi rafi bakati dadhabde tarafi ciao Ronaldo falla ingatam nangaka sana ati Roma pogora hamile ke nakana no tawu yadi male minamini gatamtani minamin minamine shirin jerid ujole kan ujole aslitti nuhimi yo gasti galte nu jajjabe sisi
beekamuu qabna akkas ta'uu qabna. Ati immoo ganaa nu foggorsiifta Maammadoo mataadha kaasela taa'ee kolfa kunoo. Beekamuun kanuma gamaa haasa'aa jirraa miti. Amma hawwii keessan himta barate. Amma egaa warra biyyaa hojii taphattan gareen Al-Hilaal walitti dhuftu. Gareen biyyoolessaa Suudii guddaan isuma bar. Yoo waancaadhaaf amma jarri Suudii keessaa tokko waan isin warra kana ganda keessa shottan eetu kana keessa tokko baatan Al-Hilaal walitti dhuftanii jechuudha carraan isin qabdan bar. Yoo jabaattan. Ni alla. Beeka dalaganiif hin dabranii. Kufullee jira, dabrulee jira, achillee ga'uun jira, waan dhufuuf duratti hin beeknu nutu jira. Hojii keenya boqonnaa malee cimnee dalagaa jirra. Leenjisaa qaxarree jirra, leenjisaan guyyaarra leenjisaa jira. Wantoota silaa barbaachisoo ta'an irratti dalagaa jirra. Communityillee safaarallee wantoonni barbaachisan hundattuu waraqaa galfannee waan nu deeggaruu qaban. Maqaa biyyaatiin taphatu enna gareessin komandoo kana walitti Itoophiyaa hin taphanna amma. Abbaa biyyaa waliin Oromoo maali isin komandoo Finfinneen hin jiru. Itoophiyaa kilabii jenneetti niin gattamna abbaa biyyaa. Okay. Ma gareen kee kun jabaatee yoo ichuuf hin danda'u taphataa namni nuti sagalee isinii taana Oromoolee garee isinii gaafanna. Taphataa fa'aa yoo meesii bittanoo gaafa Ronaldoo fa'aa walitti dhufte. Okay, akka qarqaarsi akka cimnetti akka paaworii nu gaafata humna cimaa nu gaafata humna cimaa yoo horanne bituu odoontaan humna keenya cimne kennuma kana Rwandoo Meesii maalii goone humna jara dandeettii jaraa finne jaruma gattamuu dandeenya. Jechuun haala sana ilaalaa lullee wajjin jirra garuu yoo akka carraa Al-Hilaaliin ka walitti dhuftan ta'e Meesii bituu keessaa dirqamata. Darbiidha waan Ronaldoo Meesii darbii isaanii kennuma kana akka Meesiitti dalayna malee binnee nama birriin hin binnu. Nuti nama birriin hin binnu kennaa Meesii caalee argamuu qaba. Kanuma leenjii cimaa kenninaaf kanuma ciccimoo namuma kenna finna. Bittaa nu gurii nus hin ga'u. Bareeda waqa. Taphattoonni amma kilaba keessan keessa jiran fedhawwiitii hirmaatanii taphatan moo damooza qaban? Dura firii ture amma gara damoosatitti siquun isaanii yeroo gabaabaa keessatti ka sappoortii godhaa jirra. Jabaadha bakka waan gaarii jirtanii ispoortiin guddina ispoortiin jabeenya. Isinillee yoo waan callee fuudhuu baattanii borcii ofirraa hir'iftanii carraa kanaanoo waan jibeef borcii matee tattanii waan bareedu. Nuti amma dhaloota qarree dhaloota cimsine ol baasu malee borcii keenya qannasuuf mul'uu teenya magarsiisuuf garaa keenya guuttatuuf mitinu dhaloota qarree dhaloota waa barsiisu kaa'uun keenya. Odoo socho'ullee dadhabnee borciin haganallee ga'ee socho'uyyuu dadhabnee sammuudhaan nama qarra sammuudhaan nama leenjifna. Yaada malee kun garaa baatti akka mukaatitti akkana fiideen faayidaan qabu. Siigalee tekniikii kan ittiin taphataa jiru sammuun taphataa jirra. Sammuun barsiisaa jirra. Dhaloonni hunda keessaa bahee walitti dhufee taphatee waan kana godhuu danda'a. Suudii keessatti illee akka Itoophiyaatti kuwaasii taphatuu danda'a jennee nuti dhaloota akkanaa qarra malee akka ati jettu garaa keenya fixuuf yookaan garaa keenya guuttatuuf faayidaa lubbuu keenyatiif hin sochoonu. Maaliif Kingi Kamaal goone maqaa garee keessanii kana? Maqaa gandaatti moggaasuun maaliif barbaachise? Amma gaafa komandoo gootan kana ijoolleen Jimmaa taphataan babbareedan jira, Harargeen jira, Shawaa jira, Wallagga jira. Aga ammaatittuu garee Abbaa Jifaartiin Abbaa Jifaar jedhee ijaara jedhee nama lama bicha argadhe. Gareen sochii qabdu ufuma hunda wal ijaartee madda walaabu abaa'oo maali jettee ijoollee masiin komandootti dhiyaatu tanatu as yaa'e. Amma godinoota gara garaatti Abbaa Jifaarirraa soqee hin dhabe aga silaa hin guutamne ijaaratanii as hin baane. Godinoota garee Abbaa Gadaa warra Harargeellee tiimii kanneen illee soqaa jirra. Akka ijoollee tanaatitti gurmaa'anii taphatanii mijaa'anii hin dhufne aga ammaatitti. Amma kana maraa dhabamsiifne nu tiimii tokko keessaa ol baafnee Itoophiyaa namuu bakka bu'ee namoota awwaala nama argatu qabda ka.
cimaa achi keessaa argatta walitti calalte garee tokko Itoophiyaa kilabii kana Itoophiyaa maal gootare Oromiyaa ta'ee Oromiyaa wayyuu Itoophiyaa. Kunni bar amma nuti international waan jedhamu kana siin galu natti fakkaata. Nuti amma maqaa biyyattii guddoo ka seenaa maqaa biyyattii guddoo Oromiyaan seenaan qabdu jechuu odoon taane maqaa biyyattii guddoo alaabaa isii ol qabu qabna. Jaalan illee jibbin illee baasaboorri keenya kaachi galfannes waraqaadha seeran. Sumaaleen ni jirti amma akka bornu waliin taphatu gareen Sumaalee. Sunillee waraqaan isaanii baasaboorri isaanii Sumaalee jedha. Kennallee Sumaalee jedha. Odoo Sumaalee jedhummoo Oromiyaa jedhe sirraan fuudhu. Wanni deemu kun waraqaadha. Atas teetaa waraqatu kompiitara keessa deemu. Lakkisani attee waraqaa nama kanaa eenyummaa nama kanaa. Oromiyaan beeku kompiitara. In beeku fi beekuu dhabuu miti asli amma bakka tana sirees dubbanna. Waan achirratti barraa'e kanatu tartiiba ta'a. Ka Itoophiyaa jedhu san kaansil godheetti Oromiyaatti jijjiiruun qabu. Itoophiyaa tartiibatti hundeeffattanii Oromiyaa tartiibatti hundeeffattaniire. Waraqaa san baasaboora san eessa irraa haquu dandeenyaan nu ID kenna ka Itoophiyaa jedhu sana kam goone. Bahuti dawa mukima redu wara kuba tawazu majula miti wara shorta deso kuba redu shorta tire yo shorta no wara deso. Sankaati qindeessite ka Kingi Kamal Abdallah qindeesse hundi isaaniitu ulaagaa biyyatti guuttataniiti. Mukima. Mukima. Majula walitti qabnee kuwaasii waliin hariina. Ampar shaykhni jimana to baka yole miskinan galchu akana gora je tri wono ya jira majula wonitti qabla majula do kubari yo shorta argada witi bude sabar inun dendamu yuka inun dendamu baka idin tatol wala garra amara goda ndabe baye sinjara baye ko ya wallahi anu kabajamaaf si jala qabe bara anu karara jira erga way dabarta makarajita kana demoida garu asli cita ati bilbilan kaaftu nama wayitu sitti na erge yo ati bilbilan irraan kaasin ana sumarratti dubbata ergaa nama saniif dubbat dura sitti dawwalee ati kaasin dubbata no mo dubbata boon kaadura dhabera fodo yalla bokka taayee sagalee sika ayye assalamu alaikum alaikum assalam danda'ure maalin godha namun din danda'u barin ulfaata kalima rabbiti waan ta'eef ammallee fuula namaa dura dhaabbatanii qara'uun ulfaata ammallee hin qattamne sanuu harfii waan hin caccabsuuf yeroo hunda ustaazonni naqaraasa sanillee asirra waan jiranuuf rabbi halaafis inshallah gaafa kattamne deddeebine jenne walumaan qaraana amma du'aayi godha amma akkan kattamuudhaaf kattamne bar indubdifna rabbifa tokko in qaraana hundaa miti qara'uu kottu jaalladhu wallahi ni qarawan lafatti malee akkasi bakka nagaan bulaa galatooma ulfaadhaa yeroo biraa yoo akkanuma adabbiin jiraate siniif hin qaraa xiqqoo asmara tokko lama rabbi si haa gargaaru amiin inshaallah wallahi bar umurii seenaatii qabnee numa qaraasifamna naaf hin galle malee takka nuu qarahee sodaadhaa